Amma boru Dubai dhufeetiin achitti keekii yoo murre hoo maal jetta? Garabbi nan gaggaba sila irsaan qabuufte dhalgaa kana rarraftan bakkuma tanan ciisa bakka omi ciisu kana. Aqachira raftaan asuman rafa. Ani kophaa buluun jaaladhu kaa. Hee lubbu. Kophaa buluun jaaladhu. Keekii murru kootu dubrummaa murra dhufneeti kootu. Dubrummaa? Dubrummaa murraa kootu keekii murru. 1800 Oromoon 1800 si ga'ee Oromoon 1800 moo 800 1800 si ga'ee Oromoon keekiin goofaminiti kootu dhiiga lolaafne agarsiifne Oromootti. Laa dubrummaa miliyeenatti malee muru 200 yoo sanitti narkaa ispeerii taate umarra jaarsa keef dachuu haati seenallee atummaa miliyeena guunnan irratti fuudhite barbaade naa jette reefi kana waadaa walii seenne. Arsenal waan ati milkoofte haa wallahi rabbi saaluu geetu mangistii fi jaalaloo kiyya anis Oromoodhaan maali nama dhiira malee dubartiin kennu Arsenaaliin maal jechuudha Arsenaal wannoo kun kowaasti dabarsanii namkisanii Arsenaalee abbaa kilaba wannooti faranjiidha ingiliffaan jedhiin ingiliffaan malee kennu afaan Oromoo me also sister Asli Arsenal jechuu sanis hin beeku bring for me also coffee. Congratulations. Why me also Oromo? Why no bring for me flower? Dhabbadhu na baran darbin viidiyoo kana share gootu malee na baran darbin viidiyoo kana haga dhumaadhaa dhaggeeffadhuutii share waliif godhi warra asirratti argitan kana argitan jedhee tajaajila akkas jedha mucayyoon tun duutee jirti lubbuudhaan jirtu nafsa ishee amaaru jechaati mucaan kun akkas jedha Itoophiyaa keessa gizeenyuru ishiin Dubaay jirti wajjinaa sa'uu jalqabne erga wajjinaa sa'uu jalqabne ani jaaladhe osoo hin taane akka ishiin Dubaay na fidduu fanan ishee wajjinaa sa'aa ture jedha. Ishiin garuu akkanaan isa jaaladhutti akka ishii jaaladhutti beekti jedhe waggaa yeroo dheeraa wajjinaa sa'ee tanan mana ishii gurgurtee gara Dubaay na fudhatte jedhe erga mana gurgurtee gara Dubaay na fudhatte kaatee booda wajjiniin jiraachuu jalqabne jedhe Dubaay keessa erga wajjiniin jiraachuu jalqabne ulfoofte kanuma keessa erga ulfoofte kaatee booda ji'a 4 erga guuttetti baasin jedheeni jedhe lakkiin baasuu daa'ima baasuun cubbuudha naan jettee diddee jedhe erga kanaatii gara Itoophiyaa galte deessee gara Itoophiyaa galte jedhe gara Itoophiyaa gaafa galtu maatii kiyya dhufe gara booleerraa si fidan jedheeni jedhe garuu annas soba booleerra namoonni ergineefi jedhe har'a asii immoo Dubaay irraa immoo mana bareeda mana maal fakkaatu qabdii jedhe innaa har'a immoo jalduutti akka ishiin of ajjeeste sababa kiyyaa akka ishiin of ajjeeste dhageetanii maatii ishii beeksisaa jedheetu barreeffama kana barreessee jechuudha. Tokkoffaa mucaan kuni gochaa bareeda godhee itti taasifamti si lubbuun kee ba'uu qaba. Lammaffaa irratti dhaggeeffadha shamarroonni biyya Arabaa. Nuti maraattu dhagaafa shamarri biyya Arabaa sammuu ishii tikikkiliin dalagu gaafa dhuguman hin jedhan. Dhuguman hin jedhan silaa sammuun keessan tikikkilii dalaga ta'e dhuguma sammuun keessan sirrii dalaga ta'e dhiira hin beekne tokko dhiira nikaa sirraa hin qabne dhiira waa takka silkiidhaaf miidiyaarra wal barte tokko birriitti ergitee Dubaay fiddee Dubaay irraa immoo asitti waan barbaade si godhee sitti hin dafatu wayi maallaqa keetti nafne wayi jaalala keetti nafne wayi lubbuu keetti nafne waan meeqa nama meeqa tokko lama miti inni akka kanatti miidhamaa jiru tokko lama miti irra dibbinne dheetan dhufaa jira nuti gaafa biyyaa baanu tarii gimmaanyi keenya maatii keenya gargaaruuf gimmaanyi keenya immoo daa'ima araasii biyyatti gannee daa'ima keenya guddisuuf gimmaanyi keenya immoo of jijjiiruuf biyyaa baana kaayyoota kanaaf baana garuu hundi keenya gaafa as geenya kaayyoo dhufneef san daganneetti kan daa'ima qabus daa'ima achitti dhiisetti nama biraa jaalatee birri erga kan maatii gargaaruu dhufes maatii isaa dhiisee birri jaarsaa jaalallee miidiyaarraan bareedha haga oomiti gaa'isa haga oomiti inni dhiirri nu goyoomsee birrii keenya nurraa nyaatu haga oomii dhiira maal jedhamasi jazbaa jechuudha gowwaa haga oomititti yoom barattan gaa'isa yoomiyyuu maallaqa keenya biyya Arabaatitti maallaqatti nafnu jaalalatti nafnu lubbuutti nafnu yeroo baay'ee shamarri keenya kana of ajjeestu maallaqa dhiira ergitee dhiirri sun immoo dubartii biraa fuudhee yookaan immoo ganeetti akka kanatti of ajjeesti macarrashaarra lubbuu ishee baasti tokko lama miti intalli abaluu dhiiraatti of ajjeeste gaafadhan maallaqa keetti gaafa maallaqas dhabdee jaalala keetti dhabdu of ajjeesta macarrashaa haga uumititti tokko irraan baratu dhiirri si jaalatu birrii sin gaafatu dhiirri si jaalatu bakka ati jirtu kamittuu ofii bakka ofii jirutti si fudhachuu barbaada malee na fudhadhu siin jedhu dhiirri si jaalatu qaama kee qullaa sin gaafatu
Sijammar dubartii taate dhiira moo dubartiin nama jiraachisa? Akkana ni beekutti akkana itti guddadhetti dhiiratu mana ijaaree na fuudha malee anatu mana ijaaree isa fuudha miti. Dhiiratu na gargaara malee dhiiratu na bulcha malee anatu dhiira bulcha miti. Dhiirri waan qabne tokko, dhiirri qabeenya hin qabne tokko, dhiirri hojii dhaabbataa tokko hin qabne tokko, dhiirri of hin dandeenye tokko na bulchuu hin danda'u. Tasuma jaalala kiyyaaf illee tasuma naaf hin ta'u. Na bulchuu hin danda'u, na jiraachisuu hin danda'u. Dhiira akkanaa kana wajjin akkamittiin hariiroo jaalalaa jalqaba? Jalqaba immoo akkamittiin wajjin ciisa? Haga inni jijjiiramutti taa'ee eeguun qaba yoo hin jaalladhe illee. Erga inni jijjiiramee booda wajjin hin ciisa. Akkamitti? Waan meeqa taana gaa'is? Yoon barattan dhiirri dubbinne dheetiin dhufaaraan haasa'u jira dhugaa rabbiin aarsitanii baxxaamti na aarsitanii. Shamarri biyya Arabaa hagoomititti dhiirri jalduu dhiirri gowwaan birrii keenya nyaatti. Dayyuusni dhiiraa jechuudha. Agee oomisitti dhiirri gowwaan nu guyyoomsiti. Sijammar dhiirri Itoophiyaa ilaalcha gaarii nuuf hin qabu. Dhiirri Itoophiyaa keessa jiru shamarri biyya Arabaatti gaariidhaaf hin taatu jedhan isaan kan nutti siqaniif birrii keenyaaf qofa. Isaan kan nu janeef birrii keenya qofa. Birrii keenya nuyi sin jaaladha nuun jedhanii birrii keenya nurraa fudhatanii achitti takka wajjiniin tangalaabbatan isaan birrii keenya takka jiraachisan achitti. Sababni isaa ilaalcha gaarii nuuf hin qaban dhiirri Itoophiyaa. Akkamitti birri manatti nafne, birriidha birriitti nafne, jaalalatti nafne, lubbuudha lubbuu keetti naftu macarrashaa. Akkamitti dhiira hin beekne, dhiira ni kaasarraa hin qabne tokko mana kee gurgurtee lubaa itti fidda. Akkamitti yaaddansii dhugumatti amane amma amanii shamarri biyya Arabaa sammuu hin qabdu maraattu dhagaafaan jedhan sun dhuguma na amana. Dhuguma rabbi osoo yaaddan ta'e dhiira hin beekne maallaqa keessan saantibii cabduun baastanii kennitaniif tura. Dhugumatti amanee jira amma waan sun akka dhugaa ta'e. Viidiyoo kana sirgootu malee akka biran dabarre. Barreeffama kana namoonni baay'een dubbistan illee hiikkachuu dadhabdan kan gurbichi barreesse jechuudha. Akkas jira dhaggeeffadhaa. Akkas ture ani Dubaay deemuuf itti fayyadamuuf jedheen jaalala fakkeessa yeroo dheeraa wajjin haasee booda mana gurgurtee Dubaay na fidde. Isheen dhugaa na amantee sababa jirtuuf qoricha illee hin fayyadamne. Ulfa taatee yeroo sana baasuuf ani nama hin beeku. Isheen immoo ilmoo baasuun cubbuudha jettee yeroo ulfa ji'a 4 fi bultii 14 geessu qoricha ittiin baastu fideefii jennaan didde. Kanumaan ulfi guddatee gaafa mana qorichaa seentu ayitii waan hin qabneef hidhamtee ji'a tokkoon booda biyyatti galte. Maatiin ishee sababa koof dhabde. Mana gurgurtee Dubaay na fiddee yeroo jalqabaaf warra kootu dhufee si fuudha jedheen. Goyyomseen torban tokkoon booda bilookin ishee godhe. Uffannaa malee galte. Asitti akka malee mana bareechite qabdi. Kanuma ture. Otoo maatii koo bira dabartee ormatti hin himatin. Kaleessa immoo akka isheen mattuu keessatti of ajjeesteen dhagee. Maatiin ishee oomaa hin beekan. Maxxansi maqaa koo hin fayyadamin rabbi sodaadhu. Osoo ati rabbi sodaatte dhala namaa maamiita sodaa rabbii qabda osoo ta'e. Isheen mana gurgurtee namicha waan beenne namicha eenyummaa isaa hin beenne mana ishee gurgurtee Dubaay fidde. Inni garuu gaafa Dubaay ga'u ishee sababa ishee ulfeesseef Itoophiyaatti galchee jechuudha. Torbee takkallee danda'uu dadhabeeti. Amma mucayyoon kun deessee ji'a tokko booda ji'a lamaan booda deessee erga ishiillee gargaaruu dadhabee ammoo ji'a tokkollee gargaaruu dadhabee ammoo ishiin deessee kaatullee torbee tokko keessatti bilookii ishii godhe mucayyoon lubbuu ishee balleessite jechuudha. Yeroo baay'ee caaltuun arsii kan jedhamtu akka gorsaa akka arrabsoo singotee waa baay'ee singorsitu ijoollee kee garuu baay'een keessanii arrabsitu itti qostu. Kanaaf ijoollee baay'ee sin beenna abbaa manaa isaanii ormaa samaanaa qaban Dubaay fi ol fidanii jechuudha. Gaafa Dubaay gaan wacii isaanii qurruc jalaa godhanii wasgaan hin gatu jechuudha. Warri jaalallee isaanii Itoophiyaadha biyya Dubaay fideetis qurruc godhu ol gatu jechuudha gaafa Dubaay gaan. Kanaaf warra onlaayiniin ol bartanii akkasitti of ajjeessu dhumni keessan akkas maal jedha Oromoon gorsa didduu du'an diddu jedha. Kan akka keessanii kana